Dubbannaa kutaa xumuraa fi isa murteessaa irraa dubbanna ammaas urgeessaaf ta'uu malu. Irra caalaa isaa namoonni koree keessa turan nu faana jiru waan ta'eef irraanuu dudubbattanii jalqabarraa kaayoon maali kaayoon ammaa maatiin jaalbattee gama Ameerikaa jiru. Ilmaan 5 fi haati warraa isaa as gara Ameerikaa dhufanii jiranii qubsiifamuu qabu. Akkuma waliigalaatti kaayoo maalii galma gahuu fi sosochiin amma deeggarsa maatii batteef jedhamee sosochiin godhamaa jiru kun kaayoo maal fa'aa galmaan gahuu fi ammoo akkamiin galmaan gahama. Koree keessaan ture koree qindeessituu Abiy Ahmed simachuu irratti san keessa turre jaalbatteen achirraa bilbilee na gaafate waa'ee ala jiru kun akkamii jee sosochii kuni sosochii qacalloo deemu jira akkana jennaan aboo dhagayaa jee mootummaa wayyaanee keessaa darbinee kuffifnee arra moonee jirra. Arra qaallichi amma dhufu kuni nama keenya nama Oromooti bira dhaabbadhaa diina irraa cabsaanuun jee dhugaa rabbi garsiisaa jee uummata ala jiru kuni akka inni Oromoo ta'e Oromoof qabsaa'e akka inni uummata Itoophiyaa dimokiraasii irratti fidu san haasofni inni uummata Itoophiyaa irratti haasofne sun dhugaa sirriidha jee namni cufti itti amanee nutis koree itti goonee imbaasii keessatti negoosheet goonee isaanii wajjin wanni nama ajaa'ibsiisu mee takkitti tanaan dubbaddaa gizee nuti achi dhaynee ani gaafuma san hin beeke akka qaallichi kun rakkina qabu maalitti hin beeke gizee ambaasaaddartichi nuufi aktivistii uummata Habashaa kanaa fi sabaaf sablammoota ture imbaasii keessatti achirra gizee walii qabannee taammaan faat ture booda maal jee ambaasaaddartichi Abiy Ahmed ni dhufaa jee wanni dhufuus waa sadiif dhufaa nuun jee tokkoffaa jee DC dhufee uummata Itoophiyaa kana dubbisuu jee lammata Kaalifoorniyaa dhaqaa jee sadaffaa uummata Itoophiyaa Ortodoksii Sinadoosii warra walloole walitti araarsuudhaa jee gizee kanaan ani dubbii kaasee jechuudha. Beeziin uummanni Oromoo Minisootaadha. Maaliif Minisootaa dhufee uummata keenya hoo eega Piraayim Ministeera biyya keenyaa eegate eega uummanni cuftinuu walqixa yoo ta'e maaliif Abiyyi Minisootaa hin dhufu jeetiin gaafadha jechuudha. Jennaan lakki inni achi dhufu waan hin dandeenye jecha waan dalagaa hedduu waan qabu jecha bakka san lammaa bakka isin buufnee naan jedhuun jee. Lammaatu Minisootaa dhufaa malee Abiyyi Minisootaa hin dhufuu jee. Yoo akkas ta'e lammaan Regional Government Oromiyaati malee Piraayim Ministeera biyyaati miti. Maaliif Piraayim Ministeerri biyyaa Oromoo dhufee uummanni Oromoo qabsoo godhame kanarratti nama cufa caalaa saakarfaayisii guddaa kafale uummata Oromooti. Ala kana keessatti sossoo'insi adda addaa godhamee qabsoo kana biyya mijjeesse uummata Oromooti. Maaliif Oromoos dhufee akkuma diisitti hawwiitti kannetti uummata keenya Minisootaas dhufee kana godhuu qaba jennee wal qabnee sammoota inni maal jee ani humna kanan qabu biyyatti bilbileetiin wanna gaafadhaa jiru foreign ministerticha Dr. Gabayyoon gaafadhaa yoo inni hayyame isinittiin deebi'anaan jaanii guyyaa lamada achi deebinee jechuudha. Imbaasitti eega isaan dubbisan booda. Samboota maal jaan wanni isin gaafattan mee kana hafuruu dandayu Burtukaan Ayyaanoon sun dhaanuun jaan. Burtukaan Ayyaanoon yeroo san debitii foreign ministeera turte jechuudha. Isiin dhuftee jechuudha. Dhuftee isiin nuti nama Oromoo nam 12 turre kursii sanirra teenyee wajji haasofne jechuudha. Isin maal jette? Amma achirra laallee wanni isin gaafattan haqa qabdanii. Yes, Piraayim Ministeerichi Abiyyiin Minisootaa dhufuu qaba jaanii dirqiidhaan Minisootaa finne yaabbalee isa kiyya. Dirqiidhaan booda wanni si ajaa'ibsiisu namoota hiriyaa kiyyaa maqaa dha'uu kan hin barbaanne ala kana keessa waliin turre maal jaan? Qaallichi kun eega isin arguu barbaanne maaliif kadhatanii nuun jaan? Maaliif kadhatan? Eega Oromoo arguu barbaanne maaliif kadhatan jennaan? Lakki wanni kun nutis ni naafne laal ni naafne wanni kun nuti irra laffaanee irra duullee DC qofa dubbisee Sinadoosii walitti araarsee gisee deemu. Hai qabsoon Oromoon alaa fi keessa godhaa turre duuba maali? Hajuu irratti dirqama goonee dhiibbaa irra goonee akka dhufu goone jechuudha. Gisee yoo nuti yeroo sanaan hin dheereessine very important. Gisee nuti inni Minisootaa dhufe jalqabee jechuudha. Osoo inni hin dhufne duratti aadaa adda addaatti saba adda addaa wallee ture jechuudha isteejii irratti. Gisee inni dhufu saba hadiyaatu wallisuu ture jechuudha. Gisee kana inni gisee dhufee speechii godhe jechuudha. Turee dhufe.
speechii godhatti maal ta'e hedduun disappointii ta'e በጣም ተሰምቶኛል በዚህ ላይ አስረቲ ወሌ አማራ አርኩ ደቡ ኺያፍ ነደገሜ ጀስቱ ጊዜ ዋጎተ ፌርነስ ይቀባዳኑ እንጂ ቁዲ ወይ ምንርትስ ሚዲያርቲ ወራበሜ ጅራ ሪካርድ ይላፍ ቦደማል ጀነ ቦልጄ አኒ ገነመ አልከንሳ ገኑመሳ ወይ ምን ደከተ አንስቢ ሃሰዌቱ ወይ ምንርት ማል እንጂ ፕራይም ሚኒስተር ቲቺ ቢያ ኤገ ኢሳን ዱፈን ሌቲ ዱፈመለ ድሮማው ከቲ ጀልቀበሜ ወሌ አፋን አማራ ዳንጀኔቲ ወይ ምን ገለክፍነ ይችላል ሶ አዲ ጊዜ خنان ጀን ጀወር ንጅራ አቦ ቃልቹ ቁዲ ድሩማኑ ጀልቀባን ረከና ከና ዮፊደ ኤሰረቁ ፍደ ቃልቹ ቁዲ ጀቲን ዱበቻቱ ነው ይችላል ኤጋችራ ቢየደቀ ቦዳ አማ ፉደኒ መቃ በለይሱዳፍ ጀውሃር ፋዳን ፋኖዳ አብሎ ኸጃን ኸፋኖ ኸነጃሬ ወለገረት ቦባሳ ቱሬ ኢልሚ ነማ ጩፍቲኒ በ ሆሮሞ ጩፍቲኒ በ ወለጋን አመተጃ በርኖተ መለ ስኮለ መለ ከይሰ ወኒ ሳን ደብረኒ በ ድሮን እንደ ኸዳዋ ቱሬ ኸል ኡመተ ፊታለ ፈራኸ ቱሬ አብይዳ ሁዲ ነምኒ ጩፋ በ ሰንደብሬ አማ ፉደኒ ለፈራ ጀውሃር ሰባብ ሰብለሚ ወጂን ሐሰዋ ኹሮ ፋኖ ተውፍ ዴማ ሞቱማ ኦሮሞ ገረገልቻ ሞቱማ ኦሮሞ ከነ ጎረጃኒ መቃ ሂንታኔ ኡመተ ኦሮሞት ሆገኖተ ኦሮሞት ሐዮተ ኦሮሞት ከነ ኡሙን ሄዱ በርባቺ ሳዳ ሚቲ ከነ ዴራ ራስመቲ ገባብሳ ግዴ ብራረተ አሶይና ሶ ወን የምን በርባቺሱ ኢልማን ሸነን ከነ የታማን ቢየ ከነ ዱፍቴ ጆሌንቱ ሊደለገተኒ ሐራፊ አባሳኒ ገርጋሩ ሂንደንደን ስላ ጆሌን በከገይሴ ተካፊለሙለን ከይሳ ስላ ወያቴ ለሜንሱን ደለጌ ሐራፊ አባኒ ገርጋረ ጀና ጆሌን ጉዳን ኻመት ኹዳፉሪ ቢያና ከይተ ነምነ መት ኹዳፉሪ ደለጉ ሂንደንደዩ ኢልሙ አመተካ ቀብዲ ሃቲሲ ዘከበይተን ቢያፍ አዳፍ ቢያናፍ ነማሪያ ኤሰድ ደመን ኤሰድ ደለገን ላይሰንሲ በርባቺሳ ኸራብ በርባቺሳ ቤኹምሳ በርባቺሳ አከመለ ፋኻቲ ኸደለይዴ ጆሌን ዩዲፍቲ ሲምቤይቱ ሶ ኸናፉ ወንኑቲ ጎዱ በርባኑ አራቱራስ ኸያዳ ቱሬ አማና ኢኒ ዲፈሜሳ ዲኑዲሰሰን ደገቹ ኑረንጅሩ ፖይንቲንግ ጉዳን አኒ ቀብሶ ኦሮሞ ኸናፍ ልቡት የኒን ኸና ዋን ዱፈ ጩፋፉን ይንፈረዳ ጆሌቲ አማና ጀ this is a ሁኒ ክሊር ተው ቀበይቱ ነው መተከኛፍ ሁኒ ጋፊን ኢኒ ኑዲሴ አማና ኑዲሱን ተው ቀባ ከዱይ ጅራ ኦሮሞ ኑብረ ጅራ ምን ኦሮሞ እንደገነ ከኑንጃ አኒ ከጆሌን ቱለ ኑራ ገመደን because yo arra khakabate khanutin gargarre nama khamitu boruka gare sene or qabso oromo raf goda jollen qabel mon qaba yoni boru wate jollen ti mal tafte janamni garu khakka amma batte khana yo bakati gone fuldurafi ummata oromo rafille fakki gari nuta khanarati jabachu tumsa gudda godunu rajira jetina mana hanuman jechu barbadamma baay'ee galatoomii Khalid Professor Muhammad waan irra dabaltu waan kaayoo sosochii yoo ka ummatatti yaan batten hindeebu inni kute seenaan isaa ammoo nu bira jira nu wajji jira nu bira dabree generation meeqaaf wanta taa nuti dirqamni guddaan tokko kan qabnu waan dandeenyuun faamiliin isaaniitun akka jaaraman godhu qalbii namallee gammachiisaa bara laal eega dhufan irra guddaan namaa kanan beeku eega dhufan haadhaa fi ilmaan shanan faamilii takkarra naannoo Washington DC jiraatan biyya tana keessatti biyya teenyattillee namni walirra taa'uu ni danda'amti biyya tana keessatti hedduu ulfaatti faamiliin sun almost amma ji'a 10 moosanii ol isaanumaatu isaan bira taa'an jarri kun bakka taa'uu dandahan bakka isaan akka faamiliitti taa'uu dandahan bakka ijoolleen mana quraanaa barnootaa dhaquu dandahan bakka san barbaaduuf hedduu barbaachisa yoo namni keenya dhugumatti itti dhagahamte hanquma danda'u yoo contribute godhan down paymentiin kafalamee mannilleen argamuu dandahama tana jecha gargaarsa keenyaan akka yaadannoon jaalbattee akka jiraatu dhugumatti akka jiraatu faamilii isaanii maddii dhaabbachuun jechuu bara jayina keenya maddii dhaabbachuu jechuu bara kaarra jiruus ka'ee gareetifillee abdii kennu jechuu barbaadeeti ammaas akka ummatatti laal ummanni biraa waliif dirmata obboleessa keenya
rakkoon nuti qabnu guddoon tokko keessaa namni diyaasporaa keessa jiru maaliif rakkoon ummata keenyaa badiin ummata keenyaa maa nutti hin dhagahamne an hedduu personally gama kiyyaan hedduu nu yaachisa. Laal waan practical ta'e takkamma faamilii battee sana maddii dhaabbachuun wahuma qabduun maallaqa guddaan ta'in wahuma qabduun namuu yookaan harka isaa generous yookaan ta'u taa'e isaan qubachiisuun dila kana ba'aa namatti hin taatu jechuu barbaadee obboleessa keenya. Ittuma yaadanii tun faamilii batteetiif haadha ijoollee isaa ilmaan isaa shanan isaan qubatanii bakka galuu danda'an. Garte yoo maallaqni argame bakka environmentulleen isaanii tolu wanta godhuu danda'amaa beekta waa meeqaatu yoo maallaqni argame waa meeqaatu godhamuu danda'ama jechuu barbaadeeti. Tanaaf tun gama kiyyaan dirqama seenaati riili. Isaa faamilii isaa gargaaruun ummata keenya gargaaru jechuudha. Waan mooraala namaa nama jajjabeessaati. Garte wareegamni mootummaan dhufti nuuhu yayinoota keenya ni balleessan ammoo seenaa isaanii balleessuu hin danda'an. Seenaa battee namni balleessuu danda'u hin jiru sun it is dead issue. Seenaan isaa ni jiraata ammoo dirqama keenya faamiliin isaa at least namni bakka galu qabaachuun dirqama keenya jechuu barbaadee obboleessa. Ijoolleen isaanii tunis barnoota argatanii odoon hin turreef danda'anii bara. Keessaa biyya tana keessatti xiqqoo barnoota yoo argate guddaan yoo xiqqoo barnoota argate wanta godhe faamilii ifiifuu sappoorti godhuu eegala. Takka ammaas isaan bakka galan yoo argatan warri isaa yoo at least haalli mijjaaweef hojjechuu yoo eegalte if support godhuu eegalan garte self sustaining ta'uu danda'anii sanii jecha isaanuma akka if danda'an godhuu keenya ni barbaachisa jechuu barbaadeeti. An gama keenyaan gama kiyyaan waan hin danda'uun maddiin dhaabbadha dirqama qabeenya qabaadhee kan hin ta'in wahumaan godhu at least nagayaan rafuu kan danda'u garte. Jayni keenya kute faamiliin isaanii dhufanii as jiranii rakkachuun qabanii waan hin danda'uun hin gargaara jedhee tana komitmentii tiyya gama kiyyaan tanumaan ja'ammaaf obboleessa kiyya.